lolli guddaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi finxaaleeyyii gidduutti gaggeeffamaa kan oole guyyaa har'aan tana ijoolleen Oromoodha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad qindeessuudhaan gurmeessetti bobbaase. Duruma dhaabbachuun bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa godhanii injifannoo guddoo gonfatanii jiraachuus beeksisanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lolli guyyaa har'aan tanaa guutuu gaggeeffamaa kan oole ijoolleen ummataa diina ummataatii fi akkasuma weerartoota Oromiyaati kanneen jedhaniin finxaaleeyyii fannootii fi akkasuma rayyattisa biyyatti haleeluudhaan godina Horroo Guduruu keessaa barbadeessanii akka jiran kan beeksisan. Lolli guddaan guyyaa har'aan tana addoota waraana garagaraatti gaggeeffamaa kan oole ijoolleen ummataa lolicha injifannoodhaan goolabanii jiraachuus beeksisanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fannoon guyyootaan dura ummata Oromoo qabeenya isaanii irraa buqqisaa kan turtee fi jirattis ibiddaan gubaa mormas muraa kan turte ammoo waraana bilisummaa Oromootiin guyyaa har'aan tana adabbii cimtus argattee jiraachuun himamee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa kana keessa humnoonni addaa Oromiyaatii fi poolisiin idileedhaa kan baafaman hoggaatu ammoo kaleessarraa kaasee guyyaa har'aan tana rayyattisa biyyattiitii fi humni finxaaleeyyii fannoodhaan wal gurmeessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf ammoo kan bobba'an. Waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan akka baala mukaatti harcaafamanii dikee Oromiyaa ta'anii jiraachuun isaanii himamee jira. Ijoolleen ummataa lola yeroo ammaan tanaa godhaa jiran kanaan humnoota diinaatii fi weerartoota Oromoo fi Oromiyaati kanneen jedhaniin walumatti qabuudhaan ibiddatti qabsiisanii barbadeessanii jiraachuus beeksisanii jiru. Lolli godina Horroo Guduruu Wallaggaatti gaggeeffamaa ture kun lola akkaan guddaa akka ta'ee fi fannoon ammoo hidhannoo gurguddoodhaan dabalamee rayyattisa biyyattiitiin deeggarame lola kanatti akka gale kan himame ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha. Tarkaanfii jabduu gubbatti fudhateen humnoota wal makootaa rayyattisa biyyattiitii fi fannoo konkolaataa 18 fi akkasuma gama kaaniin humna poolisii federaalaa rayyattisa biyyattiitii wajjin ammoo godina Horroo Guduruutti bobbaanis iddoo isaanii barbadeessee jiraachuu WBOn beeksisee jira. Lolli jiddu galeessa biyyattii dabalatee gama kaaniin kibbaa fi lixa Oromiyaattis gaggeeffamaa kan jiru. Ijoolleen Oromoo tarkaanfii yeroo ammaan tana humnoota diinaa gubbatti fudhachaa jiraniin injifannoo guddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksisan. Lola kanaan hidhannoowwan gurguddoos humnoota finxaaleeyyii kanneenii fi waraana Abiyyi Ahmad irraa gonfatanii jiraachuus beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfiin yeroo ammaan tana humna diinaa gubbatti fudhatamaa jiru golee Oromiyaa mara keessatti hanga bilisummaattis itti fufa kan jedhe qeerroo fi qarreen Oromoodha. Ummanni Oromoodha humna isaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin ta'e yeroo diina isaatii fi diina Oromiyaa ofirraa qolatus amma jechuudhaan waamicha guddaa kan godhe qeerroo fi qarreen Oromootis kaleessaa fi dheengadda saba isaanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi bakkoota garagaraatti finxaaleeyyiidhaan qabeenyi isaanii barbadeeffame manni isaanii jalaa gubamee fi mormi isaanii murameef sagalee ta'aa kan turan arrantanas hiriirri mormii bakkoota garagaraattis itti fufee jira. Yeroo qeerroon ibiddatti qabsiisaa jiruttis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota finxaaleeyyii kanneen barbadeessuus itti fufee jira. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa Oromiyaa irraa filataman rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaadhaa haalaan hammaataa jiru caljannee ilaaluu hin dandeenyu kan jedhan finciltoota Tigraay waliin araara buusuu fi waliigaltee irra gahee kan ture ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo isaan itti dhalatanii fi hundee siyaasaa paartii isaanii kan ta'e Oromiyaa keessatti garuu ammoo rakkoon nageenyaa hammaatee itti fufee jira. Mootummaan akkuma kan naannoo Tigraay araaraan xumure kan Oromiyaas araaraan xumuruudhaaf dirqama qaba jechuudhaan sodaa tokko malee ummata isaan filateef sagalee ta'uudhaaf walii galuudhaan dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa ejjennoo barreeffama qopheeffachuun muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf ammoo erguun isaanii dhagahamee jira. Ajjechaan booda kana keessumattuu ammoo kan hidhattoota fannoo Amaaraatiin godinoota Wallaggaa fi akkasuma bakkeewwan Oromiyaa daangeessanitti hammaatee mufii uumee jira. Dargaggoonni aangootti ba'u Abiyyi Ahmad ammoo tumsaa tura yeroo ammaan tana mormii isaanii ibsachaa jiru.
hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon ammoo gama isaaniitiin rakkoo Oromiyaatti ammaatee fi buqqaatii uummata ammaachaa jiru kana ilaalchisee Oromiyaan akka nagaa argattuuf ammoo bakka qaamni sadaffaan jirutti marii taa'uudhaaf akka fedhu kana dura ibsee kan ture. Paartiileen siyaasaa qaamoleen idil addunyaa garaagaraa fi kaanis ammoo rakkoon nageenya naannoo guddicha Oromiyaa nagaa dhabde keessa jiru karaa nagaan akka furamu gaafataa kan turan. Gaafiin ammoo deebisaa kan dhabee bubbule yeroo ammaan tana hammaachuudhaan gaaga'ama guddaadhaafis uummata naannoo guddicha Oromiyaadha saaxilee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad garuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii waliin akka taa'ee hin mari'anne ibsa baaseen kan ifoomse. Dubbiin seeratumtootaa kun ammoo erga mootummaan ijjannoo isaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hin mari'adhu jechuun ibsee booddees kan dhagahame muddamsu yeroo ammaan tana uumaa jirudha. Kunis ammoo miseensootii paarlamaadha mariin mootummaa Abiyyi Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ni gaggeeffama jechuudhaan abdataa turanis mufachiisee jiraachuun isaanii kan himame. Miseensonni paarlamaa miseensa dhaaba biyya bulchuu ta'anii fi Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay ammoo Oromiyaa keessas nagaan akka bu'u ifatti gaafatanii jiru. Adeemsa hin baratamne kanaan ammoo miseensonni uummata isaan filateef sagalee ta'uu dhaban jedhamanii qeeqamaa turan nuti warra rakkina biyya keenya keessa jiru hin hubannee miti jechuudhaan si'achi akka dubbachuuf jiran ammoo sabaaf sagalee ta'uufis akka jiran ifatti beeksisanii jiru. Rakkinaa fi salphinni Oromoo har'aan tanaas itti fufee jira kan jedhan miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kunneen Oromoon boqonnaa dhabee jira ajjechaa fi qe'ee ofirraa buqqa'uun ammoo cimeetis itti fufee jira kan jedhan miseensonni kunneen gaaffii jajjaboos kaasanii kan jiran oggaa ta'u ammoo gaaffiin jajjaboon kun paartii biyya bulchaa jiru Abiyyi Ahmadiifis qormaata guddaa ta'ee jira. Marii erga taasisan booda xaliyaa fuula sadi qabuu fi qabxiiwwan 10 irratti wal ta'an ammoo Abiyyi Ahmadiif dabalatee qaama dhimmi ilaallatu maraafis erganii jiraachuun beekamee jira. TPLF meeshaa waraanaa hiikkachuu fi hiikkachuu dhiisuu irratti garee lamatti qoodamuudhaan wal dura dhaabbatanii kan jiran araarri TPLF fi mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti bu'ee tures ammoo gufachuun isaa hin oolle jechuudhaan yeroo ammaan tana himamaa jira. Dubbiin meeshaa hiikkachuu kun ammoo duraan sirnaan otuma adeemaa jiru jechi obbo Ridwaan Hussein beekaa dhiifne malee magaalaa Maqalee guutumattuu dhuunfachuu dandeenya turre jedhanii dhaadatan ammoo garee TPLF meeshaa waraanaa hiikkachuu hin feeneef sababbii guddaa ta'ee jira jechuun yeroo ammaan tana himamaa kan jiru. Gareen meeshaa hiikkachuu hin feene kan TPLF kun qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon taasisu tumsuudhaan sirni jijjiiruun dirqama jedhanii akka jirantu himamaa jira. TPLF fi Biltsiginnaa gidduutti araarri beekan ture ji'oota darban keessa yeroo ammaan tana ammas muddamsuun hamtuun uumamti akka jirutu himamaa jira. Gareen TPLF Tigraay bulchaa jiru bakka lamatti bahuudhaan inni tokkoon hiikanna tokko ammoo hiikannu yoo hiikanne lafarraa banna jechuudhaan yeroo ammaan tana wal mormaa jiraachuun isaanii kan dhagahame. Wanti Oromiyaatti ta'ee jiru kun ammaan dura Tigraayitti ta'e mormi keenya muramee naannoo Amaaraatti galee ture. Har'aan tana ammoo hidhannoo gaafa lafa keenya lafeen keenya iyyuu nafu morma keenyaa miti lafti keenyas ni fudhatama jechuudhaan TPLF hidhannoo hiikkachuu akka hin barbaanne yeroo ammaan tana himamaa jira. Dubbiin waraana bilisummaa Oromootii fi lola jiddu galeessaatii wajjinis wal qabatee jiru akkaan jabaa akka ta'ee fi mootummaan Abiyyi Ahmad salphisee ilaalaa otoo jiru ammoo daangaan bulchiinsa Shimallis Abdiisaa iddoon to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galee jiraachuu miidiyaaleen Abashaalleen amananii afarsaa kan jira yeroo ammaan tana. TPLFis waraanni bilisummaa Oromoodha guutuu Oromiyaa harkatti galfachaa jira. Amaarri Oromiyaa keessa galuudhaan morma Oromootis muraa jira. Tigraayifis ni taa'a of duuba deebi'ee malee nurraa fan qabu jechuudhaan ammoo muddamsuu keessa akka jiranii fi araarri isaanii fi Abiyyi Ahmad gidduutti bu'ellee milkaa'uuf akka hin deemneetu yeroo ammaan tana himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa sochii yeroo ammaan tana gaggeessaa jiruun jiddu galeessa biyyatti harka wayya barkattis galfatee jira. Mootummichas jijjiiruuf adeema. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabsoo gaggeessaa jiru qabsoo kanatti makamuudhaan ammoo mootummicha ofirraa jijjiirrus amma jechuudhaan qondaaltonni olaanoon TPLFis dubbataa akka jiran kan himamu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon jiddu galeessa biyyattiitti ibidda gurguddaa qabsiisuu mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee kan qabe humnoota finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa cahuudhaan seenanis hedduu isaanii barbadeessuudhaan injifannoo gurguddoo gonfate waraanichi akka tuffatamuu fi akka
akkasuma akka eegamaa jirus akka hin jirre ifatti mul'isuudhaan mootummaa Abiy Ahmedis muddamsiisee jira. Waboon mootummicha muddamsiisaa jiraachuu isaa immoo mootummaan Abiy Ahmed torbaanotaan dura waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin mari'adhu waboon qaama siyaasaa yookaan ammoo kaayyos hin qabne jechuudhaan dubbatee kan ture. Yeroo ammaan tana qondaaltonni olaanoon paarlaamaa biyyattii keessa jiran mootummaan atattamaan waraana bilisummaa Oromootii wajjinis nagaa buusuu qaba jechuudhaan mootummaa Abiy Ahmediif gaaffii jajjabduu dhiyeessaa kan jiran bakka buutonni mana maree uummataa Abiy Ahmedis ammoo kana fudhachuudhaaf dirqama akka jirutu himamaa jira.